nama kana fiduu qaba. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos mucaa wallaalaa kanatu dubbadha. Amoo garooni waanumti gaaffinatti Toomaasitti fakkaate beektaa? Ani waaqayyo ni takkaama tokko taphacha. Hangammaatti dubbata illee beeku. Ati hangammaatti sobaa turte. Dhugaas waaqarraa nageenya garuu waaqayyo dubbachuu qabu. Dhiirri ishee sababbaaf ta'e Waan ta'e siifaa sadeen ture barnaa fiduu dide. hin barbaadu na. Hin barbaadu. Rabbiin siyaa fidochaa hundi isaanii. Taaptaap godha. Hundumti keessa warri mana ammoo jala jirtan waaqadhaa ni qabadheeru kana qabadha. Isa malee jireenyi tokko illee hin jiru. Isaaraadha. Isa isaaraadha. Oh, isaanoo si barsiisu malee dhaga'uyyuu miti isaanoo gurrayyuu si jalaan qaban. Argine barsiisa isaanis. Isaanoo dhaga'uuf dhaggeeffachuun tokko miti ni. Rakkoo maal qabare maal yoo barachuun itti gaariidha baroo barannis gaariidha garuu malee addaa ta'e tokko jiru. Garuu rakkoo garuu Amma tajaajilatta jiru. Bites Yesuus argamaa Rabbiidha. Boorsaan bataadha gaafa dafinoo ganama fa'aa kaatee mana yaalaa fa'aa aquu qabda sammuun kee ilaalamuu qaba sammuun kee sirrii miti. Kottu lama taanee deemnee abbaa surriin taane nu addanuuf habaasan dooktariin. Rakkoon qabu sin geessani sammuun kee sirrii miti rakkoon qabu sin geessa namni rakkoon qabu. Garoon hawwiin konni guddaa maasitti fakkaate wallaahi otuu dhiiga namaa irraati amantiin sirrii argama dhiiga namaa qoratanii ta'e ankoo qorachiisee namoodhaaf amantii koo fudhachiisa ture. Maalatu jirta miti waggaa meeqa waggaa lama waggaa meeqa dha baay'ee mana waaqayyoo keessatti turte waggaa lama akka turte hin beeku garuu amma turte keessatti waa'ee waaqayyoo wanta si galee wanti fakkaatu. Ati erga tajaajila jalqabdee bara meeqadha? 2007 jalqabe. 2007 ani Dirreedawaa Yuunivarsiitii waggaa lammaffaa baradha. Garanii itti babba'uu jalqabe immoo 2009 ta'ee yaada. Haa ta'u garuu amma ammaatti ani waama si galee tajaajilaa jirtuutti natti fakkaata. Kana otoo waan si galee irra ta'ee silaa amantii keenya jijjiirtu ture. Haa ta'u amma na waamaa jirta na waamaa galeeru Garuu abjuu kootiin dhufta anteen dhufta tidhiisi. booriin jedhanii yaadamunne. Dhiisi rabbiin hin qajeelfataan. Amma fakkeenyaaf amma gaafa fakkeeteen ilaallu waan dhuftu hin fakkaatu beektachuun hin fakkaatu sitti. Garuu akka itti dhuftutu jira. Akka itti dhuftutu jiratte. Ishi kadhanneera lamaan keenya iyyuu anis kadhadheera atis achi kadhatteetta. Yesuus tummoo mo'a. Mo'ameen beeku ni amanan. Nagaadhaan naa bulichaa'u halkan gaarii. Rafi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos abjuudhaan sitti haa mul'atu. Humna dhiiga Yesuus Kiristoos. Dubara jira bara. Isa ture gochaa ture. Nagaadhaan naa bula halkan gaarii siniif haa ta'u. Bilbila kochaa arjii cufaaraa. Wanti cufamaa jiru baqachaa jirta maqaa Yesuus Kiristoos sitti haa Lakki baqachaa jiru wallaahi. halkan sitti haa dubbatu waaqayyo. Deegaa kudha. Irra kan faaworii qabante. Faaworii qaba. Likkiitti si gashannu. Maqaa Yesuus Kiristoos. Dafaame dafa ababaa kennaati abo ababaa kennaa. Harjii isaatti cufaa jira waan ta'eef. Maqaa Yesuus. Daddafa. Na jala dhufanii maqaa Yesuus hin jedhu. Yoo kaan immoo Yesuus mootii jedhu.
Ay. Khayra. Tanya. Khayra fete nuti illee bor waldaa keenya deebneetu waaqayyoon faarfannaa namoonni asirra jirtan Namoota ere. keessumaa alam ganaaf naannoo ishee irratti kan argamtan konfiraansii waan jiruuf naannoo alam ganaa naannoo sabbataa warri jirtanii dhuftanii na wajjiniin tajaajilamuu faarfachuu dandeessu. Kanadha. Asumarraan ergaa Isa kiyya dhiichisan sana dabarfadha. miti isa sirban. Hin faarfanna waaqayyo hin faarfatamaa seexanni immoo lafa ilaala. Isa dhiichisan sana miti. Viidiyoo waraabaa naa ergaa daraaroo naannoo sana jirtu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos mucaa kana immoo ati ilaali yaa waaqayyo. Siin kadhadha baay'ee bor maqaa kedhee siin kadhadha. Kan wallaggaa dhiichisaa amma boroo daraa kan wallaggaa dhiichisaa. Maatu jirtaa sirba biyya lafaa kan sirbaa biyya lafaa. Biyya lafaa irratti ati ko ati indagana cuubamuu qabda indagana barachuu qabda indagana bakka amanuu qabda akka haaraatti. Kan si dhibachuudhaaf otoo islaamummaa keessa galtee gartee warra achi keessa jiran dachaastee fiduudhaaf yaalta. Madiinaa dhaquufanii dhaqeen obbolaan koo argatanii zamzama achi dhugee dhukkuba onnee koo fayyuufanii. Akka nama eebbisa jiru namatti dha. Dhugaa sitti tola ni baay'ee. Hin jiru tokkoon keenya hin jiru malee. Warri asirraa koomentii haa goone rakkoon qabu natti toleera natti. Suudii biyya too hidhaatuun ta'ee dhaqee akka roobbilaa. Gaaf tokko mana sola barrisee dhaqeen kaaba kee oola. Kaaba Ibraahimii salaama alikuu jedhinaa himii. Tooha rasuulameenii abshirnaan jedhaa dhufuun jiranii. Sin eebbisuu faarfannaansa nashiida ajaa'ibaati. Hin jiru. Kana maaltu laphee qabbaneessaam. Sammuu namaatu qaama. Wallaahi rabbiin si hafidu. Ameen jedhi. Wayne. Simboo matu irraa fuudhame yaadda tokkoon isheen jiru duutee mucaan. No lakki laayitiidha dhugaa laayitiidha bar. Laayitiidha iddoo laayitiin siif ta'a bor. Mucaama bakka mucaama bojoraa mucaama ambassaatu walitti galee jiru akkasitti. No bakka nama taa'ee jiru kana dhaabar. Tokkoon kee hin jiru bar. No lakki bakka taa'ee jirudha. Kunoo daanachaa irrachaa jiru maalii garee sirraa. No isaan hin beekani kanaaf. Amoon daanachaa irrachaa jiru. Suudii biyya too hidhaatuun ta'ee dhaqee akka roobbilaa. Gaaf tokko mana sola barrisee dhaqeen kaaba kee oola. Kaaba Ibraahimii salaama alikuu jedhinaa himii. Tooha rasuulameenii abshirnaan jedhaa dhufuun jiranii. Sin eebbisne mana ishiin kun. Timaxaalle dhufuun jiranii. Timaxaalle. Asumaan dhaamsan qabu nama 180tti galtanii nama 300 wayii turtanii warri karaa amoos jirtanii jechuudha. Piliis gara ifaa koottaa gara rabbi tokkichaa koottaa gara ifaa koottaa hundi keessa rabbi tokkicha malee dhugaan hin jiru. Gara rabbi tokkichaa koottaa rabbi itti amanaa. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasuulallah jedhaanii. Akkati sabdu ko beekamaadha bara maali sobaa turte waan dura siin sobde waan ta'eef koota gara Yesuusitti yoo ceetu No amma naa galeera ka amma naa galeenni kun immoo naa galeera. Harataa isaa fudhatee harmana isaa keessatti haare malee. Mata ragaa fudhatee mana isaa keessatti maree. Wayne. Lakka. Waldichi
Wallahi irraa gadi qilleensa irraa lafatti gadi buufna tan akkam gootan. Kun bu'ee bar. Warri qilleensa irratti ta'u warri qilleensa irraa tumtan. Bu'aan isaanis gadi. Wayne miskiinota wayi dhugaa. Akkuma kuwaasitti taphatteen. Bu'aan isaanis gadi. Besma. Ini mukaan kun dhugaa. Ini mana ande se fuudhee dhugaa. Garuu wanti na ajaa'ibu maal si fakkaata beektaa akka rabbiin tokkicha qofaa ta'e amanuu kee qofaan natti tole. Waaqayyo araara siif haa godhatti kunoo geggeessituun ko achirratti turte as jalaan dhufte. Astuu akkam jirta? Kottu mee astuu atis? Birrii keenya deebisa chaarosi immoo. Kottu qaaliiku. Wayne nuuga shimee maadha. Nuuga shimaalo. Beenzila dhugeen isaan tajaajilaa ture yeroo isaan tajaajilaa ture daatama isaan naaguutan fayyadameen tajaajilaa ture. Bishaan meeqa nan bita guyyaatti yeroo san? Waldaa qilleensa irraa lafatti gadi buufnaa tan jedhan. Na lakki ragaa akkasiin jiru soba kun dogoggora yaada dogoggoraati. Okay, sa qilleensa irraa lafa buufnatanii lafatti yaadne ka? Astuu maarree nan beeka bar karaan dhugaan jireenyi waaqayyo rabbii tokkicha akka ta'e beeka bar. Yesuusis garasumatti nu qajeelchaa ture kottu dhufta. Jarmano. Kennaa wallaggaallee garee koo keessatti miseensa turte sayyuun dubbattamu naan jetti. Kottu mee kennaates qaxalee koo uftaatellee kottu. Gara ufnaan godii keessi fixuu isitti hin gashin. Kottu wallaahi hin dhufta. Kottu si haa qajeelchu rabbi. Tokkoon keenya jiru dhani bara birrii keessa fuudhee tokkoon keenya jiru amantii tajaajilatte dhani. Dhaabboon ribni natti dhufaara amma. Rafii abbee waaqatti gadi bu'uuma jetti. Dhumnee rachaa jiru. Baga dhumta dhugaa. Dhata machaate abbil ammoo yeroo fubaltu dhugaa. Dhumnee rachaa jiru. Wayne. Ooyisuu bar sobanii mooyisuu bar. Kota memang sini dhugaa rabbii rakkattoota wayitu jira. Gargaaru maal warra sira jirtan. Dhugaa gargaarani sobdoota meeqa nyaachisaa jiru miti gargaarani dhaqaati warra ammoo bira jirtan. Sobdoota meeqa nyaachisaa jiru jechaa jiran abboleetti koo. Isaan maashin jedhani yaabbee. Yaa. Asirraani ergaan ani dabarfadhu maaltu beeka nama tokko argachuu nan danda'a beektaa diingata. Karaa keellee yoo dhaggeeffachaa jiru ta'e. Jaarsa wayii tokkoo fi mana ijaarra jedhee mana ijaarreefiiti. Qulfii itti binneetti kenninee maragamee lassanamee qalamiin dibameeti. Namoonni muraasni waadaa galanii na jalaa badani. Warri waadaa galanii ani siree nan danda'a, ani firaashii nan danda'a, ani kana nan danda'aniitu na jalaa badan dhugaa dubbachuuf. Amma mana kana dhaqee eebbisiisee deebi'a jedheen maallaqa xiqqoon waan qate waan na ta'eef namoonni asirra jirtanii please dhugaa waaqayyo abbaa keenya isa baakoo jechuudha. Beektu baay'een keessan qofaasa. Kuni galee firaashii namni naa quunnamu. Siree namni naa jedhu naa quunnamu. Kiristoos siree kana kunoo siree kana kennuufi barbaadeen ture. Jaarsa kanaaf jechuudha. Dhugaa waaqayyo kan na argatu. Yoo immoo namni amma baakootti nuuf seesisu yoo argame siree kana kunoo ofii koo firaashii lafa buufadheen ciisin siree kana fuudhee naqa. Matoo haayaadha. Matoo maanni matoo haayaadha. Haqama isaa dubbachaa jiran. Amantaan kamiyyuu nama gargaariin kan jedhu nama gargaaruuf nama ta'uun qofti gaariidha.
Namoonni abbaa kana gargaartanii naquun namaa please. Wanta hunduma xumurreera manni itti ijaarameera wanta hunduma xumurreera qodaa mana keessaa namoonni nuu guutuu dandeessan naquun namaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin Waaqayyo immoo isin haa eebbisu. Ammoo waan dubbattu qabaatte. Yaa dhugaa hojii jajjabeeffamuu qabudha. Hojii amantiidhaan hin qoonnedha waan ta'eef hojiin hojii jajjabeeffamudha. Taa muddanii kan warri jala deemanii akkasidhaan nyaatamne midhaan min jedhanii maal hojjetu yeroo kana. Hojii gaarii si biraa kanan hojjetanii. Kanadha isti kottaati qarshii bashannee dabaleessi Waaqayyo si haa eebbisu. Dhugaaf soba isaan beeku naquun namii fooloon sinaatti si deebisa. Hin tuffannu nuti xiqqoomayyuu.